haala gaarii kana yoo dhabde hoo haala hamaa si dhaalutu jira jechuudha. Akkanuma bilaasha jiraachuun hin ta'u abadan. Yoo haala gaarii kana kassabattee shari'aa rabbii irraa hin maddisiifanne haala bareedduu akka nama tokkootti illee akka faamilii gartee mana tokkootti illee akka ganda tokkootti fi akka biyya tokkootti illee yoo haala kana irratti tattaaffannee walii kenninee waliin fudhannee hin milkaa'in haala salphinaaf faallaa waan kanaa ka gadi deemuu fi dhabamuutti nama geessu balka aakhiraatti illee khasaaraa jahannamatti nama geessutu faallaa isaati jechuudha. Kanaaf yoo haala ammaati nutti himtu kana ofirraa dhiifnes jiraachuu numa dandeenya akka namni biraa yaadni kun isatti hin seenne wallaahi jiraachuun hin danda'amu. Haala bareedduu tana yoo dhaban shari'aa rabbii kana yoo dhaban jiruun namaa gadi deemaa salphinni namaa galgallinii fi ta'a aakhiraallee ibidda ta'aa deemti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم لقاء ربه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقفتوتا تي في نور الهدى akka jirtanittu bakka jirtanittu rabbiin nagaa isaatiin barakaa isaatiin tika isaatiin isin bira haa jiraatu. Yaada muraada keessan kan guutamte rabbiin haa agarsiisu. Dheebuu keessan ka iimaanaa ka agartee haajaa duniyaa ka diiniitii fi ka aakhiraallee ka isinii guutamte rabbiin haa agarsiisu jedhaat. Insha Allah taala teessoo keenya gartee arfaffaa yookaan shanaffaa jalqabna. Sunis haalaaf amalli nama muslimaa akkam ta'uudhaan milkaawa. Namni muslimaa tokko haallisaa fi amallisaa yoo tole rabbi subhaanahu wa ta'aalaa biratti maal argataa ahammiyya akka malee itti gaafatama barbaachisaa ta'etu akhlaaqa gaarii qabaachuurraa argamaa maaddaa jedhu keessa jirra. Akkuma duraan dubbannee dabarsinee maaddaan akhlaaqaa maaddaa hedduu qabna. Osoo rabbi nuu laaffisee jennaan waan dubbatamaa jiru kana hojiitti deebisuu dandeenye ummata biroo taanee gabbaana jechuudha. Ummatarra bareedu, ummatarra mi'aawu, ummatarra kabajaa qabu, ummatarra mootummaan isaa harkaan fuudhamne taanee jiraanna jechuudha. Rabbi warra san nu haa godhu. Kanaafuu darsiin keenyarraa darsiin sadaffaadhaa maal jedhaa? الارتباط الوثيق بين الأخلاق والدين الإسلامي عقيدة وشريعة جدا مادة نساتو جتشو يوكي متدورين الارتباط الوثيق هدنا جبان جتشو بين الأخلاق والدين ديني ربي نو كنة إسلام ما يتين نفاية نو كننسيسة كنافي أخلاق غرتي عمل غاري حال غاري نتقبان نو كن جدو هدنو جباتو سان جدو ولتي هدنو جبات جراجد عقيدة تأتي شريعة ربي قدّا تأتي ديني جل ديما متأم التي جرا سوني مالي عقيدة غاري قباته شريعة ربي جل ديمون يو حال غارين قبان نما مجاهو جچو غرسيس إن ارتباط الأخلاق بالعقيدة نمني توكو غرتني أخلاق غاري قبات چودان وني عقيدة إساتي غرتني هدا قبو هدا انسا جباتو غرتني جدو إساني تيمون لتاجي كناف رب العالمين سبحانه وتعالى yeroo hedduu gartee nuti garakkoon keenya gizee hedduu quraanuma rabbii kanarraa dheebuu qabna quraana rabbii kanarraa beela qabna wallaalumni gartee gizee hedduu ulamaa'iin gartanii hawaasa ifitti bo'anii dhaammataa jiran diina rabbii haa barannu quraana kana sirrii isaatiif iccitii isaa haa barannu jechuutaaf wanni taateef gizee hedduu wanni haasawni namaatu bakka gahuu dhabee gabaabbatee onnee namaa dhaqqabuu dadhabuuf sirrii quraana keessa jiruu fi iccitii quraana keessa jiru wallaaluu keenyarraa kaka'e wanni namaa himan kun mi'aan isaa gartee namatti gadi hin bu'u jechuu ta'e malee yoo rabbi silaa quraana akka gaariitti nuu kenne waan rabbi achi keessa dubbataa jiru hundaahu nimuuf gala jechuu. Kanaaf rabbul aalamiinaan gizee hedduu walitti hidhee jiraa jaa gartee bayna al-iimaani wal-amali as-saalih alladhii tu'addu al-akhlaaq al-hasana hojii gaarii hojjechuu fi qalbii teetiin rabbii kan kee dhugeeffattee iimaanni kee gajjabaatee dhaabbachuun haala gaariif amala gaariirraa madduu danda'a nuun jedha. Maaliif jennaan wahuwa alladhii huwa arkaanu ahadi arkaani al-aqiida aqiidaa gartanii gad dhaabbattee hundeen isii gartee qalbii kee keessa gad dhaabbattee tokkichummaa rabbii ragaa baatu san haala kan kee bareedaatu gartee aqiidaa kan kee kan akka namni fudhatu siif godhaa jechuudha. Yoo ati muftii feete taate yoo ati toohida keessatti tokkoffaarra jiraatte yoo ati amala gaarii hin qabne xabi'aa gaarii hin qabne akhlaaqa gaarii hin qabne namni gartee diinii keetiif walaa gartanii duniyaa tanteellee deebi'ee laaluu jechuu dubbannee dabarsinee jirra. Walidaalika falcaqiidatu duuna khuluqin akkasuma gartanii aqiidaanii fi islaamummaan guutuun jechuu yoo haala gaarii hin qabaanne
akka gartanii muka gaaddisan qabneetii jennee dubban. Amma an irtibaaxi al-akhlaaqi bisharii'a duuba haala gaarii qabaachuu maaltu shari'aa rabbiitiin waliif fide yoo ka jennu taate fa inna shari'ata shari'aa rabbii guddaa kanatu kaayoo adda addaa qaba. Kaayoo isaa keessaa tokko baaba ibaadaa jira. Baaba ibaadaa rabbii kan keetiif ati walitti hidhamtanii garbicha rabbii dhugaa sana taate darajaa awliyaa rabbii ta'uutii fi waammattu gartanii dhagahamuu fi kadhattu arkachuu keessatti darajaan kan kee darajaa olaanaa ta'a. Maaliif? Ibaadaa rabbii wajji qabduu fi waan ibaadaan taate waan beektuuf jecha. Kunis akhlaaqa irraa gartanii madduu qaba. Wa minhaa mu'aamalaat. Ammas baaba ibaadaa kana keessa ka mu'aamalaati jira. Mu'aamalaa jechuun waan ilmi namaa waliin fayyadatu jidduu ilma namaatti waan argamee namni waliin jireenya isaa keessatti itti fayyadatu santu mu'aamalaata jedhama. Bittaa gurgurtaa tahee hawaasa waliin jireenyaa tahee mootummaa jaarrachuu tahee waan seera gartanii jiruu ofii keeyyachuu ta'e waan ilmi namaa gartanii waliin gartanii qunnamtii qabu keessatti walirraa fayyadatamuu qabu keessatti haala gaarii qabaachuutu ummata kana ummata jabaa ummata tokkummaa qabu ummata humnisaa jabaa aduwwiin isan kajeelle isa godhuu danda'u mistirri yookiin sirriin achi keessa jirtu amala gaarii qabaachuudha akhlaaqa gaarii qabaachuudha je wal ibaadaatu ibaadaan nuti amma irraa dubbannu kun tusmiru al-akhlaaq al-hasana akhlaaqa gaarii isiitu sii maddisiisaa jedha ilmii barachuun kanaaf agarte haala gaarii nu barsiisuu keessatti idma anna aqaamaha almuslimu ala alwajhi alakmal yoo namni muslimaa tokko gartanii qajeelchee diinii kanaa fi akhlaaqa kana shari'aa kana waliin hin baratin taate hin guutamtu diiniin isaatii fi iimaanni isaallee je walidha qaala ta'ala kanaaf rabbiin keenya quraana keessatti maalluun jaa wa aqimis salaata gartanii dhaabii je rabbiin guddaa subhaanahu wa ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة يو دغمان دابت كنا بيرو الدوجة كنا يوني فين دبر مالين جا صلاة أنجن ربي صلاة دابا يو صلاة دغمان داب دي مني وان دابتو كبا أتوبا في يو دغات سبيلا كيس جرا يو كمكات مسمارتو ولتهدا مسترموكا كنا والكبيد أبو جرا mana gartanii gadhaabunii fi mana jaaruu yoo jennu kana haala ibaadaa keenyaatti irratti fakkeenya gaarii fudhachuu dandeenya jechuudha. Salaata yoo silaa jedhanii dhiisan namni gad jedhee ol jedhe waan fedhe balleessullee salaatee jira jedhama lugaa arabaatti. Laakiin salaata dhaabe moo hin dhaabne yoo jedhan utubaan achi keessa jirtu maali ka jedhan gizee hedduu irra deemee dubbadhee jira jechuudha. Kanaaf agartanii rabbiin guddaan salaanni dhugumaan dhaabamtee seera ofii guuttattee maal faayidaa qabdi? Tanhaa si dhoowwiti anil fahshaa'i waan fofokkataa hojiitii fi fofokkataa amala hamaarraa si dhoowwiti jeen wal munkari waan agartanii hin jirre waan xabi'aan ilma namaatu fudhachuu hin dandeenye hojjattee ittiin salphatu kanarraa si dhoowwiti yoo salaanni dhugaa salaanni ruuxii qabdu yoo salaatamtee jiraatte je wa amma silatul akhlaaqi bil mu'aamalaat haala gaarii qabaachuun immoo mee mu'aamalaa waliin jireenya ilma namaatitti maal hidhaa qabaa yoo ka jennu taate fa innal mu'aamalaata kulluhaa ولين جريني إلما نماتي ولين جراتا هندي سيتو قائمة على الأخلاق الحسنة حال بريد دور التجارة تجرتي جين في أقوال المسلم وأفعاله جرو قرتي إلمنا ما ولين جراتو كيست هاسوا تاتولي دلقال تاتولي جين والمتأمل نمنت انتليه بتيل عليه في تعاليم الإسلام شريعان إسلاما كن وان إنما برسيسو يوه بتيل عليه يرى هذا واضحا جليا أكا أدي قرتني أدونغو ياسي مولفتتي أخلاقنني في شريعة ربي وللرهفون انتهو جتشان أداتي سيمون لتاجي وكذلك أمل لآثارها حال غاري في أمل غاري قباتشون فانتيسي في سلوك الفرد والمجتمع نمني توكو يو قفا جراتو في يو قفا ديمو في يو نمتما كمين ما وجه جراتو اللي تظهر أهمية الأخلاق الإسلامية haalli gartanii bareedduun akkam barbaachiftuudha jiruu keessatti jechuun dirqama sii mul'atti jeen limaa lahaa min atharin fi suluukil fardi namni qobaa jiraatullee akkan itti bareedu namni namaa wajjin dabalamee waliin jaaramee deemullee akkan inni bakka gahuu danda'u haala gaarii qabaachuu fi shari'aadhaan haala gaarii wal fudhattetu tana sii mul'isaa jeen maaliif jennaan falimaa tazra'uhu fi nafsi saahibihaa qalbii kan kee keessatti sii gannaqaa deemti قلبي كان كيستي سيمد سيساد امتجين من العطف والرحمة والتكاتف والتعاون فيما بيننا علمنا ما والانجراتو كيست رحمة التهاجما علمنا ما والانجراتو كيست نقاد بطو التهاجما علمنا ما والانجراتو كيست
walqixummaa irratti hojjechuu irratti haajomaa ilmi namaa waliin jiraachuu keessatti amaanaadhaa fi kabajaa walii godhuu keessatti haajomaa ilmi namaa waliin jiraachuu keessatti tikfamuu fi tiksuu wal gargaaruu fi wal bira dhaabbachuu qalbiidhaan wal ikhlaasii qulqulleessanii wal bira dhaabbachuu wattawaadu'i mataa gadi walii qabachuu wal tuffachuu fi wal xinneessuuf wal arrabsuun waliin deemuu namarraa balleessaa jechuudha. Kana hunda eessaa maddee kana argachuu dandeessa akka ummanni kun hawaasni kun wal qabatee waliin bulee jiraatee jabaatee guddatee mul'atee bakka yaade gahu akhlaaqa gaarii qabaachuudhaa fi shari'aa rabbii guddaa kana barattee akhlaaqni irraa sii madduutu darajaa kanaan si gahuu danda'a jedha. Kanaaf agartanii duuba alqiyamul islaamiyyaa jedhamti kun hundi walitti qabamte alqiyamul islaamiyyaa akhlaaqa islaamummaan namaa kennu jechaadhaan kun hundi isaa wal keessatti قودمي جرى جتشو ولذلك فالأخلاق بالنسبة للفرد هي أساس الفلاح والنجاح كرانة ملكوفتون كرانة واهند جلا نجاباته يروهند قدنا في ملكي ترقبوني دنديسو أسوق وفاكا كديم تلي حالا غاريك أباتشو الرايجل يقول تعالى كان لالتسي ربين كي نمال جرى قد أفلح من زكاها أقمان ملكاهي نمني إسي كان قل قل ليسيجي حالا ففقتها أخلاق أما نترى دبتو جركون waan agartanii zaahira isaa gaariitti fassaramuu fi waayyoo waan san dhaban kabiraa dirqii nama dhaalutu keessa jira waan ajaa'ibaati haala gaariirra dubbatu jirra amma haala gaarii kana yoo dhabde hoo haala hamaa si dhaalutu jira jechuu akkanuma bilaasha jiraachuun hin ta'u abadan yoo haala gaarii kana kassabattee shari'aa rabbii irraa hin maddisiifanne haala bareedduu akka nama tokkootti illee akka faamilii gartee mana tokkootti illee akka ganda tokkootti fi akka biyya tokkootti illee yoo haala kanarratti tattaaffannee walii kenninee waliin fudhannee hin milkaa'in haala salphinaaf faallaa waan kanaa ka gadi deemuu fi dhabamuutti nama geessu balka aakhiraatti illee khasaaraa jahannamatti nama geessutu faallaa isaati jechuudha. Kanaaf yoo haala ammaati nutti himtu kana ofirraa dhiifnes jiraachuu numa dandeenya akka namni biraa yaanni kun isatti hin seenne wallaahi jiraachuun hin danda'amu. Haala bareedduu tana yoo dhaban shari'aa rabbii kana yoo dhaban jiruun namaa gadi deema salphinni namaa galgallinii fi ta'aakhiraallee ibidda ta'aa deemti al-akhlaaqu sayyi'aa jechuudhaan illee maaddaa dhuftu inshaallah sunillee gara maaddaa 37 taati isiillee gartanii irraa haasa'uu jiraanna yoo rabbi umrii nuu kenna inshaallah. Kanaaf agartee namni tokko haala bareedduu kanaa kanarratti jiraachuudhaaf dhugumaan milkaa'ee jira rabbiin guddaan man zakkaahaa jechuun waan fofokkattuu gadi galoo ilmi nama aqlii qabu hin jaalanne tokko yoo irraa of dhowwitee qulqulleessite xabi'aa kan kee nafsii kan kee hojii tante haasawa tante yoo akkanaan darajaa gartee rabbi jaallatutti qulqulleessaa deemte wallaahi milkoofte siin jedha rabbiin milkii harka qabu sun subhaanallah. Eegasii maal jedha rabbiin waqad khaaba wallaahi khasaartee beekiji والله سلبت بيكيجي خسارة زلالما جتشو من دساها نمني نفسيتي تنغرتي طبيعة همادان شريعة ربي برچو دبودان اسي تنسلبسي دساها جتشون كوسخ اسي قده قشاشا كيست اسي دربت osoo achi fuudhee dhiqee qulqulleessee darajaa olaantuu ulfinaa fi kabajaa itti argatan rabbi birattis nama birattis milkii zalaalamaa harkachuu danda'an osoo godhuu dandeessu yoo qalbii kan kee wama gadi galoo jala deemuudhaan faashina jala deemuudhaan nama babbadeessi dura deemu kun nama gaarii si fakkaate jireenya jechuun akkanaati malee jireenya jechuun tana malee faashinummaadhaa fi teknooloojiidhaa fi waan haala adda addaa amma birinqisa gartee kana birinqisu kana jala deemanii warra guddatee warra baratee warra bakka jabaa ga'e yoo si fakkaatee jara kana jala deemte dhugumaan salphattee khasaartee quba qabaadhu jarabbiin qaayidaan khasaaraa ammoo jan rakkinni isiidha osoo silaa suuraa qabaatte khasaaraan namni tokkolleen khasaaruu jan khasaaraan suuraan qabdu footoon qabdu footoo si argitee silaarraa gortaami eeguma salphate eeguma boolla bu'ee akka boolla bu'ee cabe of arga malee namni akka gartee nama ija qabuutti boolloo kana yoon bu'ee cabeetiin halaakamaa jedhee irraa goruu hin danda'u jedhan ajaa'iba rabbiiti. Kanaafuu dawaan jiru maali karaa rabbiin itti nu yaame irratti argamuudhaani argitanii milkoofna jechuudha. ولذلك قرتني آيان كن تزكية ردبتي قل لنا قرتي حياة ردبتي أكسو ما قرتي مدلول سيتي في معنى إسي كيس مال تجرى تهذيب النفس نفسي كل ليسوتو كيس جراجلا باطنا وظاهرا ظاهرا في باطنة اللي حركاتا في سكناتا كيست اللي ديمو في تاو كيست اللي نفسي كان كي كرايتين كل ليسو دنديسون قل لفدو تركان في توقف لماني أرجتني ديم سقويا ديرا نما جلا جبابتا ديما وانتهف
وركنا كان ربي نها قدو كتاب قرتني الخلق المسلم جد مراهي جتشي بريدان كن مدجر جتشودا ربي سبحانه وتعالى ورقرتني الرامل كونها قدو بقنا ندوب إن شاء الله ولد بنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.